haasofni araanaa fi naasteenya haasofni kuni istoorii ta'eefa. Maaltu beeka gaafta akka nuti hundinuu jireenya kanaa oli jiraanne viidiyoo tana ilaallee haala nuti ittiin lafarraa alfaani. Akkutaa maaliif jennaan irra guddaan nama bakka olaanaadhaan gahee gaafa xiqqaa lafarraa kaa'u waanuma akkanaa kanarraa eegalaa yookaan viidiyoo akkanaa tana qabaachuu ta'a amata lama ama sadii booda yeroo umrii rabbiin nu dheeresse jireenya kanaa ol jiraachuu dandeenya jireenya kanaa ol hacaalullee jiraannee warra keenyaa fi hawaasa keenyallee tajaajiluu dandeenya. Kuni seenaadha. Kuni jireenya dhugaati. Kun jireenya dhugaati. Akkas sono naaf. Jecha san bakka gaariitti kaastee bakka silaa ka'uu qabdutti kuni jireenya dhugaa jettu sun maaliif fayyadamanii beektanii? Yoo rafaa jiraatte, yoo taa'aa jiraattees, yoo dhukkubsattee siree irra jiraattees sa'aatiin amma ati viidiyoo kana na ilaalaa jirtu jechuudha. Sakandiin takka lama jettee lakkaa'amtu kun jireenya keeti. Jireenya biraan barbaadiin tama jiraattu jiruudha. Kanaafan kuni jireenya dhugaati jedha. Isinii galee jira. Akkasii. Artii kanarratti egaa gama artii kana dhufne maaltu nu barbaachisa? Maal godhuu qabnaa? Akkamitti guddachuu qabnaa? Gizee guddachuu gizee siin joogaa namni gargaarsa yoo jiraachuu baate yeroo hunda gaa kophaa waa dalaguunis ni ulfaata biyya namaa kana keessatti jireenya wajjin. Maal jettame? Akkuma ati jette sooshaal miidiyaa kana nama sooshaal miidiyaa kana irratti guddachuun hedduu salphaadha. Yookaan waanuma tokko waan gaarii dalayda yookaan dogongoruma badaa wahii dogongorta akkasitti viidiyooma tokkoon guddata jechuudha. Garuu guddinni kun guddina kamtu barbaachisaa akka yaada kootitti guddina waliini sigalee guddina wal qabatanii waliin guddatan akkasitti guddina akkasiisantu barbaachisa jedha. Waliin guddachuu qabna jedhaanii. Addunyaatti as deebitu yuutuuba ta'ee tiktokora ta'ee namni viidiyoo dalagee baasuun mataa isaa kophaa isaa dalagee baasu itti fakkaatanii beektaa uummata keenya biratti garuu yoo xiqqaate namni isaa hojii dalagu guruuppiidhaan dalagu. Uummata keenya bira gamtaadhaan dalaguun hin jiru. Dhugaa jettee. Rakkoon tun haasidummaa moo tuffiidha moo siigalee ana bichaatu waa harkataadha moo maali tun tanaan na dhibeen yeroo hedduu kan inni harkee ilaalu waa hedduu irrattiin laalee ijoollee teenyaasi ati isaan gargaaruudhaaf dheeyta yookaan falawara isaanii raagachuuf osoo hin ta'in siigalee yookaan isaan kana waan takkaan isaan gargaartee yookaan yoo isaan illee si gargaaran jettee ati yaadda siigalee ofirraa si dhiiban bakka. Rakkoon kenna guddaan isa kana warri amma beekamtii qaban dhugaa dubbachuudhaaf akka ati beekamtii argattu hin barbaadan. Maaliif waan beekamtiin jaraa sun hir'atu itti fakkaata. Yoo amma dhugaa dubbanne sadarkaa amma beekamtiin afaan Oromoo irra jiru kun homaa beekamtii miti. Oromoon tiktokara Oromoo nama miiliyoona takka qabuu fi tiktokara saba biraa nama 10,000 qabu yoo walitti madaalte kan afaan biraatiin dalagu ka 10,000 qabu santu irra vaaliyuu qaba jechuudha. Kanaaf nu yeroo hunda ka afaan kennaa guddisnu walaa jajjabeessinu ka jennu kanaaf amma wanta barbaade yoo dalagee afaan Oromootiin wanni tokko wanni isin beekuu qabdan afaan Oromoo haga danda'een beeksisaa jira jechuudha. Artii Oromoo hanga danda'een guddisaa jira jechuudha. Akkasii walaa jajjabeessinu wal biraa dhaabannu akkasuma anamma namni tokko kan reet godhu hin jiru yoo dhugaa dubbanne Oromoo keessaa beekamtii qaba jedhee namni an reet godhu hin jiru. Maaliif jennaan beekamtii jechuun kun tiktok irratti baatee iyyuu yookiin immoo yuutuuba irratti wannaa jechuu kana osoo hin ta'in beekamtiin waa hedduu gaafata. Kireetiviitii mataa keetii akkasuma wanni nu beekuu qabnu yeroo amma namni tokko beekamtii argate jennu kana beekamtii sooshaal miidiyaa irratti argatu kun waan isaan eegalame miti. Waan uummanni nu dura hoggaa hedduu dura fayyadamaa ture jechuudha. Kanaaf wanni isin beekuu qabdan warri beekamtii qabna jettanii yaaddan akkasuma namoonnis beekamtii qabdan jedhanii isin yaadu qeerroo teen lafaa dhufa jirtu nafaa dhufa jirtu tana jajjabeeffadha. Jalqaba wanni guddina nu dhoowwayyuu waan kana beeyta.
Ana malee. Ana malee yaa dhugaa keeti. Afaan Oromoo yoo deebisne ana malee salfisha jechuudha. Ana malee salfishii waan akkasii kana. Amma yoo hardhaa yoo ani YouTube irratti subscriber 100 takka qabaadhe Amirii yoo ka'ee 200 seene wanni Amiriin argate jedhamee narraa hir'atu tokko hin jiru. TikTok irraa akkasuma Instagram irraa akkasuma. Ammallee wanni ani isin dhaamuu barbaadu obboleeyyan tiyya. Follow TikTok irraa qofa nama gootanii yookiin YouTube irraa qofa subscribe gootanii osoo hin ta'in Instagram isin jira. Facebookinis akkasuma hunda caala Facebookinis waan kana mara irratti walaa jajjabeessu isin hin jenna. Instagram kennas, Facebook kennas, YouTube kennas waan hundaas jala isinii kenna jechuudha. Azala keenyaa fi azala bakka keenya kana azala laaltanii naasis subscribe fi follower godhaa fi Instagram isaatiis Facebookas waan hundaanuu ni beektaa. Ani amma yeroo hedduu waan na qoccoo ni beektaa. Wallaahi dhugaa akka kiyyaatti waan amma yeroo hedduu qeeroo lafa olkaatonaa fi ammallee warreen artistoota keenya kan social media kan ittiin fayyadamee maqaa namaatiin namni yookaan itti fayyadamu maaltu na yaachisa ni beektaa. Akka amma dandeettiitti yeniin qaba osoo bichaa osoo hin ta'in ni beektaa. Irra guddaan namni Awurooppaa keessa jiru akkaataa itti fayyadamu hin beeku. Akkaataa galiirraa argatu hin beeku. Sigalee YouTube bichaa bantee viidiyoo yookaan subscribe guddaa qabaatteef faayidaa hin qabu ni beektaa. Haala ittiin fayyadamtu jechuun monetaayizii haala ittiin maallaqa argattu maal dalagee maallaqa argachuu qaba maal irra dalagee galiirraa argatu hin beeku. Seerri haareen dhufee maaliin godhuu qaba kajoo hedduu jira waan hedduu jira. Amma gama biraatiin afroon TikTokni 2023 irraa ilaa 24 keessattis seera haaree adda addaa baasee jira. Seerri inni baasee seera yookaan wal morkii yookaan YouTube wajjin akka YouTubeatti maallaqa bareedaa kafaluudhaaf yeroo 2024 irratti maallaqa bareedaa jechuun hin jiru namni YouTube maallaqa kafaluuf ni beeka. Amma yoo dhugaa dubbannee YouTubeonni Oromoo hamma harkate dhiisiitiitti subscribe hanga qabu sila taateef namatti himuu hin barbaadu. Dhugaadha. Sigalee. Amma biyya guddate keessatti anamma hangana harkadhee amata kana keessatti hangana harkadhee jee namatti hima. Kuni silaa maal fidanii beektaa qeeroo nama dandeettii qabu dandeettiin isaa dhokatte lafaa ol fiduu biqilchuu sigalee afaan keenya kun akka guddatu godhuudha. An kana jeetiin amananii beektaa mee atoo maal jetta? Akkuma ati jette waa'een Oromoo kun hedduu nama dhiba beektaa? Keessattuu warroonni beekamtii qaban kunneen hedduu nama dhiba. Amma yoo dhugaa dubbanne Oromoon ka beekamtii argachaa dhufte TikTok hima kanarratti. Garuu uummata Habashaa yoo ilaalle jechuudha. Waan hedduun beekamtii qaban. Instagraman, YouTuban waan hedduudhaan karaa fiilmoota adda addaa dalaguudhaan waan hedduudhaan beekamtii qabanii. Kenna kun garuu TikTok marratti ka beekamtii TikTok irra qabu kana iyyuu silaasaati akkuma reefu jettee isa malee namni tokko TikTok kana hojjetu. Waa hunda dhokeeffatee sila mana kaa'achuu barbaada. Jechi kiyya gama kanaanillee waan biraa jechuun barbaanne nama takka dhugaa nama dhugaa qabus dhugaa isaa dho'isuun hin ta'u. Amma dhugaa yoon dubbadde riidii yookaan riidiimaan kajaamu mucaa kuush YouTube qaba. Mucaa ajaa'ibaati yeroo xiqqoo takka keessa wal agarree. Nama kana ni jaalataa si nama guddisuu barbaada yoo waa gaafattes wayisi barsiisa. Instagram namni follower hedduu qaba. I think so ijoollee Oromoo keessaa isa na fakkaata. Sigalee waan biraa irratti amma YouTuberoota Oromoo ta'e TikTokeroota Oromoo ta'e ibi warra TikTokeroota Oromoo maallaqa ittiin taphatee geema yoo nyaate malee akkaataa maallaqa itti argatu hin beeku. Amma ka TikTok irratti akkasitti daaraa dibatanii harcee dibatanii maallaqa nyaatan suni kadhattu jedhee yaadaan. Jechuun wanni akkasii suni wannaa miti beekamtii miti. Garuu nu fayyada. Wanni takka garuu wanni namni akkuma ta'e nu beekamtii hin argata. Beekamtii erga argattee booda akkamitti uummata kiyya kana ittiin fayyada ka jedhu osoo yaadamee baay'ee natti tola. Akkasii hin haasofnaa waa'ee beekamtoota Oromoo tana waan hedduu waan hin dubbatamintu jira beektaa? Qophii ajaa'ibaa qophii yeroo biraas bal'inaan qabannee dhufna waa'ee TikTokeroota fi YouTuberoota Oromoo takka takka ta'e baafannee rakkoo isaaniitiif waan isaan qaban sirraa haasa'u. Nama hedduurraa haasa'uu deemna. Isin dhuftu isinirraa naftu isinii dhufti. Bakka jiru jalaa guban gaa TikTok waan jalaa gubaa yoo barbaade. Yoo harka fuunee shamaa akkam jirtan Oromoo taayimiin qophii ajaa'ibaatiin dhufnee jirra qeeroo biyya UK keessa arga. Gama YouTubaatiin waan dhufnee jirruuf qophii ajaa'ibaa isinii qabannee dhufnee jirra. Qophiin faana qeeroo yookaan Oromoo taayim jaamtu sirna haaraan eegallee jirra. Anaa fi qeeroo naasii hojii qophiin teenya akkatti fuftee jirti.
naas gaa waa hedduu jira gaafiin duras gaafachuu barbaade anarraas yeroo hunda mataa kee keessa jirtu akka biyyarraa biyya namaa agarru san yookaan akkaataa itti yaadu san harkattee jirta biyya namaa kanatti. Dhugaa dubbachuun firooman kuttu jedhanii biyyi namaa tuni waa hedduu qabdi. Biyya namaa tanatti akka nu amma biyyarraa yaadnu sanii miti biyyi namaa. Rakkoo hedduus ni qabdi akkasuma opportunity hedduus ni qabdi. Garuu addunyaa kanarra bakka feete jiraatte biyya namaa jiraatte biyya adii jiraatte biyya gurraacha jiraatte tattaaffii keeti murteessan. Biyya tanas dhuftee yoo tattaaffii hin goone ta'e homtuu wanni sii jijjiiramu hin jiru. Wanni dhufee namni sii kennu hoodhu fudhadhu siin jedhu hin jiru. Kanaaf biyya teenna fi biyya namaa walitti yoo madaallee ilaalle jechuudha. Tokko biyya tana yeroo dhuftutti jalqaba afaan baruu si barbaachisa. Good communication isa jedhamu san erga afaan bartee booda. Skilli good communication. Skilli akkaataa hojii itti argattu. You have to communicate like with society and akkasuma namoota wajjin waliigaluu qabda. Hunda caalaa wanni si barbaachisu ammoo tattaaffiidha. Amma dhugaa rabbi yoo dubbanne namni biyya keenyatti sa'aatii 12 rafaa biyya kanatti wanni akkasii hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf sa'aatiin 12 wanni rafamu tokko hin jiru. Biyya namaa tanatti sa'a 12 rafuun hin jiru. Yoo xiqqaate namni dalagaa dalagu yoo xiqqaate sa'aatii 16 sunuu xiqqaa ta'ee jechuudha. Sanuu rafnee ni beekna. Sanuu sa'a 16 rafneetu hin beekna. Sa'aatii 16 dalaydee yeroo gara hirribaa deemtu ammootu ganaa waa warraa yeroo mataa lafa keettu yaadattu si dura naannawa jechuudha. Nama rabbi laaffiseetu jiraata. Jechi kiyya gama kanarratti dubbii osoo gama dhumaa osoo hin deemne qeeroo yookaan biyya jirtu qarreen biyya jirtu waan hin dhaamuu barbaadu keessaa takkaffarratti biitti namaatiif biitti teenyaas takkuma garuu dhugaadha biittiin teenya waan biyya namaatirra adda taate mirga ofiin baatee galuun waan hin jirres ni jira garuu biyya ofii keessatti yoo dalagatte waan barbaaddeen dalaydee argachuus nama dandeessan na fakkaata. Akkama qeeroo nama lafa harkoo jirtutti nuti gaafa biyyaa baanu miliyoona kuma dhibbaa qarshii kuma kudhanuu argarree hin beeknu amma namni miliyoonaan taphachuu jira. Jechi kiyyaa biyya namaas akkuma inni naas jee yoo biyya namaa dhuftee dalaydee yookaan laffaan yookaan waa baruuf taftaafanne waan inni sirraa jijjiiramu hin jiru akkasuma jiraatta. Garuu haadhaa fi abbaa kee yookaan warra kee kan qabne rakkistee biyyaa ba'uunis waan ulfaatu. Waan ulfaatu dhugaa rabbi. Karaa amma ulfaatee jiru kana wajjin akkam jettaatis gama kanaan. Karaa ulfaatee jiru kana wajjin dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani yoo qananii keessa jiraadhe namni addunyaa kanarra jiru hunduu akka qananii ni barbaada. Maaliif jennaan riskiin akkuma jedhamu gara amantaatti illee yoo deemne akkuma namni hunduu amanutti riskiin ta'e riskii ta'eeti. Carraan kee carraa keetii namni tokko sirraa qoddachuu hin danda'u. Biyya jiraattee biyya hambaa jiraattee umriin ati jiraattu tokkuma waan ati beekuu qabdu. Kanaaf keessattuu amma yeroo kana wanni deemaa jiru birrii miliyoona 2 birrii miliyoona takka baasanii biyyaa bahanii yeroo biyya hambaa dhufan suniyyuu parsantii 25 parsantiin 75 riskiidha. You know, you risk your life like jiruu tee tana riskii irra buusta jechuudha. Riskii guddaa. Kanaaf ani birrii tana akkamitti akka argamu aroonaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani yeroo biyya jirutti jechuudha. Gaafa san biyya namaa kana dhufee waanuma birrii akkanatti haruu natti fakkaata. Si galee akkasuma maal fayyadamaa ture yeroo sanitti nama waa'ee biyya hambaa tana biyya hambaa jiraatee natti himu hunda ni balaaleffadha ture. Isa akkam natti fakkaata isatti tolee anaaf waan gaarii kan hin yaanne natti fakkaata ture dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Garuu wanni hunduu akkuma akka fagoo dhaabatanii ilaalanii miti. Soogidduu
sukkaara fakkaata yookiin daaraan daakuu fakkaata jetti Oromooni. yaa makmaaksa ajaa'ibaa nuuf fidee jira naas hayyoodha gama kaan irraa fudhaa makmaaksa ajaa'ibaa nuuf fidee jira saa kanaas raakata wadhaa yookaan seef irraa muradhaa hanga sana. Akkasii wanni biyya ambaallee hagas mara wanni isiin ol fuudhamtee ilaalamtu hin jirtu isiniin jedha. Garuu wanni tokko wanni isinii dhaamuu barbaadu biyya ambaa tanayyuu karaa hedduu karaa ittiin dhufantu jira. Amma ijoolleen teennaa karuma tokko karuma bishaanii kanaan karaa riskii guddaa qaba akkuma reef jedhe. Haadhaaf abbaa keetii rakkistee garuu uummata habashaa kana yookiin uummata habashaa kana yoo ilaaltan karaa hedduudhaan dhufan biyya ambaa tana. An nama tokko nama habashaa karaa bishaaniitiin kan dhufe biyya kana dhufee hin agarre jechuudha. Yaa 2020 booda habashaan guddaan baharaan dhufutti. Namni karaa bishaaniitiin dhufe hin jiru. Biyyaa bahaa isiniin hin jennu waan biyya keessa jirullee hin beekna. Garuu biyya ambaa tuni gaafa biyyaa baateerraa rakkoon takka jettee sitti eegalti. Gaafa dhuftee biyyaa baatee haga yookiin biyya ambaa tana geettutti yookiin biyya adii kana geettutti firiidamii hin qabdu. Tumaa ulee taa'ii hin teetta ka'ii hin kaata. Garuu asillee dhuftee firiidamiin hin jiru yeroo jedhu firiidamii sammuu si galee istireesisa jedhamu san cinqaa dhiphoo maaliifi haa expectationiidhaan dhufte biyya kana. Naamsee. Yaa responsibility warra keessanii jireenya keetii waa hunda asirratti deebi'anii beekaa responsibility san fudhachuudhaaf hedduu ulfaata biyya namaa tanatti easy hin fakkaatu. Responsibility lubbuu teetii ta warra keessanii ta nama meeqaa fudhatta ta jireenya yaa itti fufi. Maal jetti beektaa warri adiin in this world if you ain't get any bread like if you ain't get any money there's no one likes you jetti. Wanni kuni biyya tana dhuftee ofii of dandeetta. If you get any bread yoo ati birrii takka illee hin qabaatin yookiin wanta nyaattee bultuu hin qabaatin namni tokko kasii jaalatu hin jiru. Namni tokko kasii kennu hin jiru. Kiraa mana takkaa baatii takkaa yoo fuula baatte manas qabbaasan. Hoomlessa taata jechuudha. Hoomlessa taata. Kanarratti. Hoomlessa jechuun isiniif afaan Oromootti jirtu godaanaa yookaan nama kararra galu taata. Ati kanarratti kiraa manaa kafaltaa. Nyaata kee kafaltaa. Biilaa manaa. Biilii manaa intarneeta kafaltaa. Bishaan kafaltaa. Gaaza kafaltaa. Elektiriika kafaltaa. Kanarraa nu deebi'ee immoo biyya yaaddaa. Istireesiin nu jennu kanuma kanatti walirratti dabalameeti hirriba raftu walumaa galatti. Qeeroon keenya hedduun baay'een kanaan diragii adda addaa suusaasuusii garaagaraa keessa seenan jechuudha. Kanaaf biyya ambaallee akkuma. Yooyaa harka fuunee shamaa akkam jirtan Oromoo taayimiin qophii ajaa'ibaatiin dhufnee jirra qeeroo. Yaa gama tooppika keenyaa deebinee jirra naas akka tana dura isin himnetti waa'ee isaatii fi haala jireenya isaatii fi bakka hora keetillee nu himtee jirta. Fuula duraaf mee ati Oromoodhaaf maal godhuu barbaadda mataa keetillee akkam jijjiiruu qabda. Mee maaltu si dura mul'ata waan takka namni takka waan if dura mul'atu namni qaba diriimii yookaan akka hangee takka mee ati ilaa hangam takka deemuuf yaada qabda. Qophii Oromoo taayim kan jedhamu birookaastii Oromoo qeeroon teenya yookaan qophiin teenya akkatti fufuu jirti. Kuni jireenya dhugaati. Kuni jireenya dhugaati. Anamma mul'ata fagoo qaba. Akkasumas mul'ata dhiyoos ni qaba. Wanta godhuuf deemu jechuudha. Garuu kana jechuun barbaadu gara sooshaal miidiyaa kanaa dhufee jira. Homaa gochuu hin dandeenyu. Dhufuu yoo barbaadnis haala jireenyatu nama fidu. Akkasuma mul'ati kiyya jalqaba of jijjiiruudha. Akkasuma maatii kiyya jijjiiruudha. Naannawa kiyya jijjiiruudha. Biyya kiyya jijjiiruudha. Kontinantii isa jedhamu san yookiin ardii Afrikaa san jijjiiruudha. Sanirra darbee addunyaa jijjiiruudha jechuudha. Kana waan ni barbaachisu. Qeeroo kana qabaachuudha. Maaliif jennaan ni beektaa? Qeeroon irra hedduun warri tiiktookaa fi yuutuubarra jirus garaa ofii tiree bira dabree akka ishee kana arjee isdii yookaan haasidummaa yookaan selfish kan jedhamu san uummata keenya keessa baay'inaan kan jiru narraa kaasi nama hedduurraa kaasi san qaba. Maaliif jennaan qeeroon ammaa tuni garuu nuti waan jijjiiruu barbaannee waan nuti qophiin nuti dhufneen tuni qeeroo lafaa alkaatu summii tana keessaa baasuuf wal gargaartee wal bira dhaabbattee wal jaalattee si galee yoo kuni waan takka eegale waan kanarratti isa deeggaru yoo inni waan fakkaatu kana deeggale waan kasan dalagu jirullee xiqqaa lafaa dhufu deeggaru saniif kaane nuti.
nuti kanaan deemnaa isin maaliin akka deemtan hin beeynu nu beeksisaa isin hin jenna. Nu beeksisa. Yeah. Iyyannoon naqadhaa. Komantiin banaadha. Hin kafaltan. Hin kafaltanii. Jala nu barreessaa yoo aara qabaattanis. Wanta isin dhagahame maaliif komantiin kun maaliif baname beeytanii? Yaa. Yaanni nama ijaara dhugaa rabbi. Komii wayii yoo isin as jalatti nu kaaftan har'a bor sirreeffannee dhufna jechuudha. Of course haala viidiyoo itti waraabnus ta'e haala haasawa sagalee keenyaas ta'e haala waan barbaaddanii kan ta'u komantii jala nu katabaadha. Afaan Oromoo, afaan keenya, afaan keessanii. Maal jettaan? Kun jireenya dhugaati. Kun jireenya dhugaati. Ingiliffaallee barbaadan hin jira. Afaan Amaaratiinis ni dalayna. Afaan Arabiitiinis. Arabiitiinis ni dalayna. Qallee wallee. Yeah. We are everywhere. Yeah. So akkuma nu jechaa jirru itti deebinaa waa'ee jireenyaa kana. Kana har'a qophiin keenya chaanala keenya beeksisuu maali kanneen irratti maaliin akka dhufnee kanneen beeksisuu irratti. Ana finaasii ulii broadcastii Oromoo Taayimii kana hamma yuutuubni keenya Oromoo Taayimiin jechuudhaan Oromoon Taayimii kana hanga wal guddatu yuutuuba maqaa kanaas isiniif keenya yuutuuba keenya dalaynaa kasaatiras galaksina samboo Oromoo Taayimiin kun anaaf isa bichaa osoo hin ta'in Oromoo jirtu hunda ol guddisuudhaaf waan nama barbaade kan biyya kana keessa jiru dhufee garee keenyatti hidhamuu danda'a. Yeah. Of course. Especially as biratti waan jechuu barbaadu. Anywhere. Yoo UK keessa hin jiraatin illee like namni dhaamsa dabarsachuu barbaaddan yoo jiraattan ulaan keenya isiniif banaadha. Of course. Yeah. Wanti stuudiyoon teenya guutamtee jirti viidiyoo kool ni jirti absolutely wallahi inshallah qophii biraa irra dhufturti yookaan nama biyya biraa jiru dawwallee as teenya akkuma anaaf naas walitti haasofnu kan nama sadaffaa iskiriina nu dura jiru kanarra keenyee sigalee gaafii inni qabuu fi haala inni waan if keessa jiru baasee akka quuqa isaa irraa baasu yoo dandeettiin gargaaruu qabu taate nu gargaareen hojii jiraachuu yoo isa gargaaruu barbaadu isa gargaaru kana qeyroo lafaa kaate kana jireenyi dhugaatis tana kana anywhere anytime nu waliin godhaati yeroo isinitti toletti rakkoo ta'ee gorsa ta'ee sagalee isiniif hin taana jenna abdii qabna. Rabbi waliin abdiin kenna isinuma. Akkasuma miire. Akkasuma. Kaayyoon keenya karaa fuulduraa kana fakkaata. Kaayyoon keenya if gargaarree nama gargaarree namnillee akka if nama biraa gargaaru sun kan barbaadu guddoorratti. Beekamtii qabaattee beekamtii qabaachuu baattee hanga jechi afaan kee keessaa bahu barbaachisaa ta'etti nusi wajjin jirra. Xiqqaa guddaa hin tuffannu beekaa fi wallaalaa hin tuffannu. Sheekhaa fi Alimaa fi hunda keessanuu warreen gorsa nuu kan nu barbaaddan. Gara viidiyootiin gara lakkoofsaatiinis lakkoofsa isiniif kenna yookaan gama yoo lakkoofsa keenya nu barbaaddanis komantii jala nu barreessuu dandeessanii kun jireenya dhugaa waan ta'eef jecha waan isin raadhoo isin hin jiruun siin ja'a gama biraatis nagaanas waan sitti ta'u jira. Sigalee waan hin jechuu barbaade haala nuti ittiin dalagu jiru kana reakshinii kana yookaan viidiyoo kana irratti waa broadcastii kana irratti yoo nuti rakkoo teeknikaa ta'e rakkoo waan biraa ta'e nama nu gargaaru yoo jiraatu taate miseejidha yookaan lakkoofsa keenya nu qunnamuu danda'an. Ulaan banaadha. Ulaan banaadha. Ulaan banaadha. Nuti haasidummaa irraa. Haasidummaa. Nu ijoollee magaalaati. Irra kaa'imessa. Raappii goonaa akkama. Raappii irra kaa'u. Isiniif irra darba gaaba. NK 147 on Oromo Time show. Atunum beetu. Atunum beetu ijoollee magaalaa hisdi hin qabnu abbaa feene caala nama jaalachuuf hin feenu faddaala kan waliin marruu qarree magaalaa deemsani beeti dhaabbata qabdi ijoollee magaalaa magariisa marre waan meeqa garre sibilan deemnaa maqaan sagaanii qosa hin beeynu ak jara kaani nutu hin baafnu haguggee fuula jaalala diiguuf meeqa nu duula atu nun beeytu ijoollee magaalaa hisdi hin qabnu abbaa feene caallaa nama jaalachuuf hin feenu faddaala gaangaan bang ijoollee magaalaa hin qabdu histii atu nun beeytu ijoollee magaalaa hisdi hin qabnu abbaa feene caallaa nama jaalachuuf hin feenu faddaala kan waliin marruu qarree magaalaa deemsani beeti dhaabbata qabdi ijoollee magaalaa meeqa nu diiguuf nurra marmaara
nur marmaara magariisa marree waan meeqa garree sibiilan deemnaa maqaan sagaanii qosaa hin beeynu ak jara kaani maal jettan ak jara kaani That's right, bro. nutu hin baafu Kana nama kana barbaachisa. TikTok irra teessee waan tokko dhumu. meeqa nu duula kaasi baasi raasi Kana nas jireenyi dhugaa kana namni taalantii qabus. biyyaan baa dhufe irra kan hedduu dhiphate kufee ka'ee gaara ba'ee qilee bu'ee caphee nafnee ammas ka'e kunoo anaa ammas jiraa imalli koo gara duuba kan koo hin ilaalu waan dabarsisi wallaalu tiyya ta'aafi nu taalu dorgomi namaan hin qabu har'as garuun fiiga dallaa har'aa boru diiga jiruu tanaaf meeqa kufee caphee dhiiga anuu jiraa abdiin kutuu har'as fiiga aduu ta'us immoo qabban hara dhabdus boruu argam birraa ta'us yookiin moogan kottu wajjiin soba dhifnee dhugaa qabban tullu taana tabba baana guyyaa ifnee aduu taana halkan urjii akka ji'aa ol fagaana anuu beekaa waliif taana wal qabannee rakkoo baana Nas jaani bro. Kana kana. rakkoo baana Qeeroo kana qabna. Qeeroo ajaa'ibaa kana. Ittiin bohaaraan isin kana jennaa isin maal jettan isin dhugaa nama freestyle kanaa qabu nama kana jajjabeessuudhaaf ol baane waan barbaaddeen viidiyoo even yoo barbaadde warra nashiidaa baasus isin gargaarra viidiyoo ta'e isin edit isin goona bilaashi waa takka isin irraan barbaannu akka isin ol baatanii mul'attan barbaanna guddoon teenya maal jechuudha qeeroo lafaa luftu akka isin mul'attu reefu dubbadhe beeyta aduu ta'us immoo qabban kottu wajjiin soba dhiifnee dhugaa qaban tullu baana tabba taana guyyaa ifnee aduu taana halkan urjii akka ji'aa ol fagaanna anuu beekaa waliif taana wal qabannee rakkoo baana akkas haasofni kun gaayyoo nama galuuf taateef likkisii gala waan nuti barbaannu nama barbaade gargaarsaan bira dhaabbachuudha hamma dandeettii keenyaatti kan nu gargaaruu barbaadus harka keenya bal'aadha dhufuu dandeessin sin jenna nas qophii biraa gaa amma qophii arraan tanaa akkaataa yuutuuba keenya ittiin beeksisnu oromoo taayimiidhaa fi maqaa keenya anis Amiir Zakariyaa Mahammad Jaamaa dhaloonni fayyadara dhawaadha naas yoo jingaa ijoollee jaalalaati jechuutu nama akka hin jibbinu an wanti na dhibu keessa isin ijoolleen dirree jaalalli hin jiru bakka isin hin jirre tana raabbitu nama qofaa miti bileensa alaatu jaalala qabsiistu Allah yakhalli habibi maaliif kolleejjii bantanii ummata keenya kana jaalalan barsiistu akkana micaa jajjabaa kana qeeroo kana qabna oromoo teennaa qophiin keenya gara goolabaa deemaa jira hanga qophii biraatiin viidiyoo biraatiin walitti deebinu subscribe godhaa like share godhaa nagaan tura isiniin jenna yuutuuba naasiis kaas jala jiru kana yuutuuba isaatii fi instagraama isaatii feesbuuka isaa waa hunda isaas jala keenya jirra follow share subscribe godhaa fi oromoo taayimiinis amma eegallee jirra yeroo xiqqoo takka booda yuutuuba mataa isaatiin birookaastii oromoo taayimii yoo anaa fi nasseen afeerree nama barbaanne hojii interview isin goona ila shukriirraa eegallaa ila manduu ijoollee jabduu jira inshallah qophiin teenya gama dhumaa deemtee jirta naas maal joo qabdameeti maal dhaama qabdaaf yaayoo ammallee yaayoo viidiyoo biraatiin haga walitti deemne kuni jireenya dhugaati